hokkeetiin gadi deebi kunis afaan keessa ol kutee karaa hokkeetiin mar'imaanitti gadi kenname namichi kun dhugee jedhama jechuudha. Dhugaatii kana keessa seename. Kanaafuu soomanni ni bada jechuudha. Soomannis jalaa bada. Akkasitti soomana kee eeggatu barbaachisa. Akka warra fiqiidhaa qaawuma jiru quba keessatti wanni zaata qabu seenutu balleessaadhaa miti. Isa sanii miti. Inni nuti eenyu wantoota garagartanii mar'imaanii gadi ga'u jechuudha. Achiin qochumaa ga'ee wanti kun ittiin buqaaya. Wanti kun vitaaminaaf kennamaa jedhama. Vitaamina adda addaatu jechuudha. Inni kun ammoo kan hojiidhaan alaa maashinni ifirraa tufagaa. Man beektan maashinni ifirraa tufagaa. Ogumsa garatti fiiduma beektan kan hojiidhaan alaa ifirraa tufee barakaa wabcoo waadaa jechuudha. Aga giraasoo wanni makiinaa hanga kaan itti fayyadamee hanga kaan faayidaan alaa ifirraa tufa jechuudha. Isa gara kana deemu kanaatu balleessaa jechuudha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkana jedha. Daandii afran kanaan beekaa nyaatu beekaa dhugu gululluuqatti hongongaa'u yookaan gaddabru taate ogummoo funyaanitti bishaan ol butattu ongangeessee ogugaa bifa sadiin kan gandeemu ta'e soomanni badeeti jiraadhe. Kana malee guurii gurraa guurratu gurri si nyaatee quba keessee wanni godhu kuni warra fiqii ka gaafa duraagaa nagada biraa kanumatti barreessan tokko jira kaa irraa fuudhamne tokko isaan nan sammuuti malee amantichaa miti. Akkuma san kuuliin yoo ijatti kuullata ni balleessa kan jiru kunis hadiisa soba rasuularra kaame waan ta'eef fiqii keessatti illee soba jira waan ta'eef kuni rakkoon qabu jechuudha. Qaamni kuni gara qochumaa gadi hin gahu jechuudha. Qaamni gurraattis akkasuma. Akkuma isaanii qaamni bareechanii eeggatuun barbaachisu afaanumaa fi funyaanii jennee keenya. Qaamuma jalaa kanaa hogguma isanyaa godhanuu if eeggatuu qabaa jeebaroorri fiqiidhaa. Sabaan warri soomanni bakka cufaanii funyaan baasee dhiiroo. Soomanumaa ooma ta'ee hin beekne jechuudha jarsuun. Akka waan funyaan achiis baasee achiis jechuudha hidda gallakkisee itti fakkaatu. Gamaa gamanaan tuttuqamaa qaawaa kan jedhamu kanaan akka waan as dabba'u deemu kun soba jenneetti ilaalee jechuudha. Akkuma isaanii fayyaa dhabee yoo haakimadhaan lilmee diraati wanti rakkoo fidu hin jiru. Wanti rakkoo fidu hin jiru. Samman illee yooniif immoo gulukoos jettanii immoo maali ilmoo guddaa tokko hogguu achi ga'e silaafu soomanumaa wanni soomanuu jirti. Soomanumaa wama soomanuu qabara jirre iluun qabu shari'aanu irratti haraam gooti. Bakka tana irratti dhoorgiti. Amantaan nama cinquudhaafi miti. Haala dandeettii namaatiin namaa wajjin deema waan ta'eef inni sunis ni balleessa waan jedhanii qabu. Namni achi geenyaan fursiisuudha nuti dirqama shari'aan keessa. Osoo immoo bifa sanillee lilmuma sanuu kan fayyadamu ta'ee haaluma sanillee soomana irratti illee namichi cichullee taate hin balleessitu. Bakka nyaatati buute malee bakka wanni nyaatan ka dhugan
ittiin qochima ittiin maximaa ittiin kanaan daakamee bukeeffamee bifa saniin dalagamu saniinii miti bakka nyaataa fi dhugaatiin buutee bicha. Kana inshaallah bifa kanaan akkatti ilaaluun barbaachisa. Soomanee fi bifa kanaan eeggatuun barbaachisa. Haala kanaan gadi buutee soomana kee ifirraa eegdee jechuudha. Akkuma sanii yoo soomana keessatti rafa dargaggoo fi jaarsi duriyilleen obbo rafefaa bishaan kan rafa'u maa jira. Silan dargagguma ta'uu qaba akkasuma. Jaarsi wamummaan obbo soomanaan guyyaa rafee irraa ba'ullee waan jiru natti fakkaata. Waan ajaa'ibaa. Kanaaf inshaallah inni yoo namarraa ba'e manaama jedhan kan manaama waa namatti dhufanii bar wanti akka intalaa bar sheexaana si sobaaba. Sheexaan si sobaaba. Micayyuu baati beeytu faa fakkaateetu sitti dhufti intalti sheexaanaatu. Suutuma odooltuutu hitan wani bira argamu. Tokko waan takka waan ajaa'ibaati si hima gandaa dargaggoodha. Edaa micayyuma duraan kajeelaa tureetu masjiida bulee micayyuma gandaa duraan kajeelaa ture kanaatu itti dhufeedha. Namichi kun abbaa masjiidati ammoo abbaan intala sani. Kanaafu awwalaan dhufee azaabe. Hogguu inni osuma inni masjiida san keessa darasaa wajji rafuu azaab rifatee lafaa ka'uu dadhabe duuba edaa micayyoo isaa san bira dhaqee barmanaama. Darasaa hogguu dura hulaan raabantu san ifitti yaametti hulaan tun cufumaa jedhu. Ati lafaa kaatu eenyu maaluma taatee jee abba nama nuurusee ala ol seenu deema amma adaanuu deema. Aboo idee olumaa gadi deddeebiin fakkaatee wayi ulaa kana banee wayi hin ta'e hin baane wani takka waan jirtu. Hojii itaala sassabeetii usuutii bee gabbaye. Isuma kanaanuu salaamtaa juuree yogguu gabbaye kan. Eegi himnee wani takka waan jirtu. Akkasitti yogguu gabba'u gaa. Assalaamu alaikum abbaa baluuti. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaa dargaggoo kiyya masjiida galtee darasaa wajji rafuu jirtaawe. Yaa Oromoo si qaceelcha jee. Gandi keessanis eddagaa namni hulaa tuttuqe wayi jiraa jeen ammas. Amma hulaa maaltu tuttuqaafi namni tuttuqu hin jiruuti. Yaa karabbe ni manaaf deemi tajaajilu xiyya sirriitti manaaf deemi. Waan jiran yaa korbicha iyyatee ol deemi sheetaan akkatti soba duru. Kanaafu sheetaan yoo nama sobe hirriban waa sirraa qabaan taate suni rakkoon fidu jechuudha. Dhiqatumaan sirratti dirqamataa malee. Haa ta'u immoo qalbirra waa ooftee ija hattuu leebaa jaanta. Ifaa bilisaan namni kun walumatti bara akkatti ijaan wallaalee walillaa ijaan wal qaanfataa takka argeessa. Hogguu wal bira kutee faadha hudduu duubaafaa wallaa. Hogguu kun gamana jee kun gamana jee. Hogguu wal garte ijji walitti dhaabbatu hin dandeessu. Xiqqishoo amantaa yoo keessa jira. Yoo durri jechi beeytee malee. Haaya duuba ilaalcha tureen dhungannaadhaan qaqqabuudhaan bifa kanaan karraa ba'u yoo ta'e takkaa'u meeshuma fincaanii tanaa'u qaama saalaa kana harkumaan naannessitu. Waan kanaaf sobaan an beeynedha. Waan kana sobe wanti kun sobame bishaan irraa baha. Haa ta'u haraami dilii dalage waan ta'eef mindaan soomana isaa hin jiruu ja'a jira.
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه بيده صوم النساء إذا ديبيك أداها باس جنو أكرمت آخرا خطا من دعا باردون نصوم نجي إنك أبا مجيه زيرو تقبل خنافو ركو قدام نمسات إلى جيج إنكم غلطة بلس إنكم أمو وانتي ركو في دمس نامي مرات جرى 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 مرات مارو نفسية يسلك أبون دندو مسلمان أكلامي با نفسية يسال أربو دندو أبابا وانا ما جايز حتي سومان خجارتم مان تيتو سرت حرام تھا بر سومنا بر عبادة جب دولا جارتم مان دران نخار راقا أرنان تانا وجنجرات حرام با گویا خیست ایگا تک فجر را هم ادون سینتو ati hiraba awalan kalau wadi hanga azanan fa masjid amma azanani jani gafatani azane enyu azane diro namitumman azane yejumo azane walin jani hanga tarin azana ekda daji duba eguma fajare yooni fi wajjin jireenyi argamu taat eega fajiriin bahe hamma aduun seentut jidduu tanatti yoo argamu taat soomanni kee badee jira isuma santu dilee godhe isuma santu dilee godhe daqiiqaa takkatti dilee goote خنافو في الناتي جفتو ليك خنافو إن شاء الله بفكاسيتين سومنا خين إيدتو ديرك أمانو رتجيبوك ناميشاتو ورئيساتي وجين إيغو مفاجره حمادون سينتو تجدو تنخيصت دو سومنا جامل على مخانا خيصت ورئيساتي وجين جيراتي قابتوك وقوخانا dubbiin kun hamattis ni beekaa soomanni isaati juraabate kanaafuu nabi muhammaditti dhufee ani gubadhe ji'ee inumaa lafatti gangalate duuba gubadhe aboo ibiddaa jala jira lakki ibiddaami nin gubadhe ba akkamit jahannamitti gubatuu kiyyaaba maal taat warra kiyyaa wajjiin maariyyoo hoo ati maraataadha maali amata guutuu baatii 11 si hayyaman soomana kana keessatti illee halkan si hayyamame fayyidhan duratti ati eega takkafaa jedhe hamma aduun seentu ta'an obsuu dadhabdeeti akkana taata halakame gubadhe moo ijaagira maaltu si gube maaltu si halaake halakni akhiraa kun rakkoon kun eessaa si qunname jennaan waqaatu halakna yaartiti keerratti hin argame nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam faatiq raqabaha ati ka gootu lubbuu namaa tokko bittee baraaruu qabdaa jeen ataquu qabdee jechuudha bilisoomsuu qabda gabrummaa sanirra yaaba miskiina waan hormaan bitan waan namaan bitan dhiisi nami qaaliidha nami qaalii takka argeessi ati biliyoona fa'a waan namaan bitan hin qabu ani miskiina yoo taate adaba keetiin hin teessu wanta kan danda'u akkin goonuga eega kanarraa dadhabde fa in lam tastati فعليك أن تصوم شهرين متتابعين باتي لما ولدت الأبد صومنور أبدانا هو نما باتي تكتي تكتي باتي لما أمس كتاتنا بخيز
يا أتى خفتنا بدو أو أتى خفتنا تنقلنا بدو نبي محمد عليه الصلاة والسلام نما باتي تكتب باتي لما ولدت الأبدي سومن تمالي قبويات كل الفرد واندن دو يسخن واندن دو رسول صدر كالا ماني دبب تغبر بلسان سود دبب تنل دبب مالي في صدر كا صدر فايق خنا رادا دب فاطن 60 مسكينا مسكينة جهاتم نياچسو دقب دجي مسكينة جهاتم نياچسو قب مي ادبلا فوني بر گم شريعه اسلامتي تركم في گدا فدا مسكينة جهاتم نياچسو قب يا رسول اداو اغبو بولجي اداو نافي فاتل تجلي اغبو اتخا اغبو تملي agabu khayrabu nirabatin khamatin ke akatti ganamanne wan takanyatin golen kisholtofti amadu baisina khota sirtat do rabbu man khasiga rabbi mal khas nafsiyate fi shaytan rabbina ma khas amtut khaynes barakala janam wal rabbu ba khas rabbu ba qaddareja khur indandam sharia islamina khas inni qadara ka qadarat إذا كان عند الفتون حال كافرات خنافو دوبا لمحمد عليه الصلاة والسلام وما سانجود أبي نمت فجلس الرجل قربان لتا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ورقاته لأولتوني أبوتين قبينيا Nabi Muhammad biratti yaatee naa sadaqatu jettu jira duruu duuba qabeenyi seeniif Nabi Muhammad oguu seenu mee namicha reefuun tana gubadhe juusan mee namicha san naa yaama waan miskiina jahaatama nyaachisuun kenneefi ammallee jalallee kennaafi miskiinallee jaa jira ittiin ida'aafi mee naa yaamaa jee ni dhufee tanas fudhadhuufirraa nyaachisi khanallee mos fudhadhuuti ittiin jiraadhaamee rakkoo sanirraa furmaarra isiniif taage namichi maal jedhu ala afqara minnaa jedhu maa bayna laamatal madiinati afqara jedhu namni jidduu hatta gurraa labaa madiinaa kana jidduutti namni nurra miskiinaan jiru jedhu dandii مسكين ودو چتو گندره جنا منا خيا خان ماتي خانا ابو خانگا گرگارسا مگو تري گرگارسا ارگنne tamamma namanya jaatama nyaachise tu kana khanma yo nyaanne ho jeen ya kaweti dada hobbu dira kana amantan tun itin agame rabbi khana sodate bubandi halaka me jettu amma buude mobbatti si khenne khana dibra wanni godi khana da kana goran da gonanje numa nyaanna jetta baate maanak nyaachi se warra kheti war mo khaysan nyaachi se firda nyaachi si usi furadu nu anara achi de manamba afana ko site timal akam se goda angarara rako gudda se ne tuna wete khana fo nokoni rako gudda da jenne lalay isarra soomanne ni furama isirra kharun furamu jaajirani takara geesse dubbiin takkanaati kanaafu idaa kana kan kafalu isa male isiidhaa miti jechuudha isin gaa namichi kun yoo jabaafaa ta'e diduu dadhabuuf alleen keessa jiraata diduu dadhabuuf humnaan gaa wanni godhuuf alleen ni argama waan ta'eef shari'aan islaamaa laalteef yoo keessaa qabaatte qabaatuu baattus xiqqogaa rakkoon numa jira jetteeti isarra adaba kana keesseetti soomanillee isa jalaa baata fasum yooma makaana ammas hafaltii guyyaa kana
soomani ramadaan eega ba'ee booda guyyaa tokkommas kafaluudha qabdaadha. Idaa amma kafale kanaa wajjin jechuudha akka kana. Gama biraatiin ammas soomana kana nama jalaa balleessu beekaa haqqisu ifa haqqisiisu jechuudha. Ifa haqqisiisu waan si haqqisiisu tuquun qabdu duuba. Waan haqqisaa sitti yaamu tuquun qabdu jechuudha. Ahumatti garaan kun keessa nagumate cubbaarra maariyyoo jee harka fiifti danqaruun qabdu. Oo jettiin soomanni haa ta'u ogguusan ifitti danqaru. Oggoon ifa haqqisiisa roggoosan. Kanaafuu ifa haqqisiisuu kan jedhamu kuni karaan inni ittiin dhufu karaan inni ittiin ba'u afaanin ba'anii haqqisiisan kun haqqisaan afaanin ba'a. Wanti ba'u maali yoo jennu waan nyaatan takka waan dhuganii mire eeyyee isa sani jennee kan duraan qochu baaseen qochumarraa akka ba'u ta'a. Kanaafuu inni kuni soomana ni balleessaa jira. Haa ta'u immoo yoo ifa haqqisiisuu baatte akkanumatti haqqisaan si dhufe if dhoorguu hin dandeenye sirraa ba'e inni kun soomana hin balleessuu jira. Maaliifi ati harka keessaan qabdu ree kana way harka keessaa qabda hin qabdu. Man zara'u qe'u wa huwa saa'im falaysa alayhi qadaa'un ja'a jirti. Namni haqqisaan isarra injifate takka ka isa duraa dabre oduma inni if dhoorgu akkuma nama makiinaan deemu ogguu garii haqqisaan namarra bara haqqisuufaa jiru. Akkasitti jechuudha innummaan bichaan dirqamaan sirraa ba'e soomanas hin badne. Waman istaqaa namni ifa haqqisiise immoo fadhiya soomanni jalaa bade guyyaa kana immoo soomanni ba'e boodan kafaltii raawwatu qabaadha kana jechuudha. Bifa kanaan akkasitti deemuun barbaachisa. Gama biraatiin islaaminaan kee jijjiiruun qabdu jechuudha. Islaaminaa kee yoo jijjiirtu soomanni kee hin jiru maal soomantaa amantaa wallakiftee jirti jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan akkasitti ilaaluun barbaachisaadha. Akkana yoonif immoo shawshaw jettee takkaa'u gaggabde oggusanii soomanni kee hin jiru jechuudha. Bifa saniin ati immoo harkaa'u keessan qabdu isa kana bifa kanaan akkasitti ilaaluun barbaachisa. Bifa biraatiin waa'ee koobati. Kooba namichi tokko yooni fi koobe tokko yoo koobame tokko ni koobame tokko ni koobama. أفطر الحاجم والمحجوم لمحمد عليه الصلاة والسلام. إني خوبس صوم النساء جلابت. إني خوبميو جلابت. إسال لجو صوم النساء جلابت. بفقانا نكتلالو مرباچسا. جمع براتين واني تقو جيرانتي فقادا gowwaajjees jedhanii wanti takka ni jirtiisa. Maali gowwaajjees jechuun maqaa kana isa argate eenyu baasa? Biyya teessan tana baaftamoo biyyuma biraallee akkanuma jedhanii. Warra dalagaa qabne akka waa baasan. Gowwaajjees ka jedha dhiiga idduu kan jedhamuun amantaa islaaminaa keessatti ilaalamu. Hidda dhiigaa bira dhaqanii san dhawanii akka dhiigni yaa'u godhanii mire inni kun koobaan jaamu re inni kun koobaan jaamu hin balleessu yaada jedhamu qaba.
بفسنت كست لالو مرباچ سابت خنافو إن شاء الله صومنا كينيا وان بلي سجد جودا بفقرا أين يمانو في رأيكم دلك أمجرود خنا أين في أما إيرا خطيه في ألا خطيه اللي وانتود أن أما حاسخنا غيزت والكتابين والكتابين حاسيج إسخانا أين يمانو إيرا تينا ألا تينا وانتود ركو في دخان الرّ if eegu soomana jechuun bifa akkasiiti jechuudha. Isa dhalaa bichaa hoodhiiru. Inni dhalaa bichaa ka jennu waa'ee heeydii jedhamu kana. Waa'ee heeydii jedhamu kana maqaan kun akumatti wanni ta'e nama keenya biratti noo sunna jedhanii ni ba'a. Sunnaa jedhanii akka waan fardiin ta'e. Sunnuma dalaatan ta'a moo sunnaa soomanaa moo sunnaa qaraatuuti. Sunnah jedhanii beeka. Inni kun dhaluma bicharraa barbeessa. Dhaluma bichaa qabaa misi dhiirtuu waan qabdu natti fakkaate. Kan qabdu hirtanii dhaluma qabate. Shay'un kataballaahu alaa banaati Aadama Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Waani Allah subhanahu wa ta'ala dubarran Adam irratti firdii godhee jira. Dubra Adam, shamarran Adam. Shamarran Adam hogguu jan kan Nabi Adam ibn Nabi Adam abbaa keessa. Ati ijoollee dhalaa dhabdee of fakkaachuun Adamitti cirkisaa jira. Ati waan qabdu ganaan himatee. Dubarran Adam irratti kan Allah jechuudha firdii godhe jechuudha. Isiin Hawwaa illee akka riwaa keessatti dhufee jira. Isiinis heeyditee jirti jira. Inni heeydiidha. Hogguu isaanitti argamu. Eegaa fajare booda hamma aduun seentutti jidduu tanatti yookaan itti argamu taate soomanni hogguu duraa hidhatanii eegalan sun ni bada jechuudha. Ni bada jechuudha. Inni maqaan isaa heeydii jedhamu jechuudha. Inni maqaan isaa heeydii jechuun dhiiga yaa'aa jechuudha. Dhiiga yaa'aa jechuudha akka afaan keenya. Inni kun ni balleessa jechuu isaanii. Haa ta'u immoo hamma san ofirraa dhiiftee nin soomana jechuus hin dandeessu. Ha duraan soomana eegaltee harkaa badee hogguu sadarkaa duratti itti dhufu isaanii haala isaa inni itti jiruun soomanuu hin dandeessu. Eega immoo soomanni bahe booda ayyaana eega goote booda jahan Shawwaal. Jahan Shawwaal. Shawwaal kana nama keenya siddiftoo yaadnidha. Siddiftoon kun afaan Amaaranyaatii moo afaan Oromooti? Ati ni beektaa ololuma oofuu malee bara nama waa gallaalessa qabu maraa taaraa jira. Shawwaal jennaan miti. Isa kana afaan Oromoo illee fakkaanne. Uummati baafatte fakkaata. Kanaafuu jechuudha isa isaan soomanti jechuudha. Sunnan soomanaa osoo hin ta'in har'a jiru san soomanuu qabdi jechuudha. Eega sanii immoo yoo jahan sanii kan dhaqqabatu taate osuma baatiin hin bahin soomanuu qabdii jechuudha achi booda. Inni kun egaa dirqama waan ta'eef guyyaa sabtiillee yeruma cufaa itti fufa duuba. Bifa saniin akkasi soomana. Gama biraatiin dhalaa gummas laalle dhiiga dhalaatiin mas kan balleessu. Dhiiga dhalaa balleessa. Dhalti balleessu osoo hin ta'in dhiiga dhalaa fayyaalsantu balleessa jechuudha. Inni sunis balleessaa oggoo soomana osoo qabdutti dhufte balleessaa. Yoo halkan faa keessatti dhaltee irraa jiraates ganaan soomantu faayidaa isa.
hamma dhiinni sun irraa dhaabbatutti. Dhiinni sun hangam takka ture irraa dhaabbata waa quba qabdaa mi'ati. 40 dhiisa. Maal jettaa? Sultaanuma jennaan waa ati jechuudhaan dubbiin taati. Subhaanallah. Jara odeeffattee akkama fayyumaa nagaa kijiba ooftamu jara odeeffattee jiru. Yookaan kitaabatti waan san qaraate moo yookaan jara odeeffatte moo maali? Odeeffannaa nama tokkollee qubsaan ta'uu jira. Odeeffannaa alama lamaati aadatti qowa dhabaa jedhan jiran. Yaadan dhalaadhaa eenyuma eenyu irratti wal dhabaa yaada jedhamu qaba. Kanaaf inshaallah irra guddaan isaa ogguu deemuu adeemsa isaa dheeraa gulaallu gara 40 dhaquu danda'a. Sanii gaditti illee yeroo gabaabaa keessatti karaa dhaabbatu jira jedha. Daqiiquma 10 fa'aatti illee kan gallakkisa jira jedha. Kuni amala uumama rabbiin itti uume sanii maramaramuu qaba jechuudha. Haala inni irra jiruun hin jiruu haala inni irraa dhaabbateen 40 guuttaadha jettee fayyaa nagaa irraa ba'aa hin jirre mataa dhaabbee hin ciiftu. Barumaan taane fayyaa nagaa teenyetu hin ciifti bara. Warri amma horsiisee bulaa jaargoon har'a dhalteetuma ganama bara wanni oofani horii bobbaa bulchaa jirsan oofani. Oma rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Beeyladaan tuunuu dhalteetuma gosuma yaatu. Nama gaa tajaajila godhuuf hin qabdu waan ta'eef. Isin mallattoo si garsiisa. Kanaaf inshaallah inni kun isaanitti gabaabbataa jari lamaan kun jenneeti ilaalaa jiru. Inni kun isaanitti gabaabbata. Kanaafu Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaaf tokko ani tan aqliin isiidha irdhuudha tan diiniin isiidha irdhuudha tanamicha gartanii aqlii guutuudha injifattu takkaa teessanirran garree jeen gaaf tokko ummata dhalaa kan barka aqliin isaa guutuu san injifatti bara takka rageesse si ashkarakartiin garree ati marattu tokko gaaf tokko biyya gaditti sheenni waa kennaa jennaani kenne bo inni korba tokko korba ijaa'iba tokko edaa korba kun kasiiti edaa inni wamaa hundalagu abbummaan qabeenyatu jaartii isaa tan edaa namni kenninaan kenne gaa mirqaane hoggoo gaalo isiin kennitee barka biraa korma biraa kennite ati kam qabdaa kennitee jettee keetuma sanin kennee jee anis kiyya kenne koromboleen tiyya hedduma ati maal gootaa nama waa qabuutu waa kenna maal gootaa sheeka dura dhaabbatti akkana jetta gaa an amma san sittin dhiisu kaan waan kenneef jecha gana itti saalfattaa dubbatti gonnofachiifteedha. Abbaan abaluuti kennee jira korma san nuti rakkabsiisu qaba jedhanii namni naannotti. Edaanisa biloona keessaa fuutee dandu'aa takka sagalee baduu hin danda'u. Numa ja'a. Aboo maali? Aboo haadhuma dhiiratu dubbii biloona na keessaa fuudhe. An korma waan qabu mirqaaneetuma duraan naaf irratti ijaarti jee kenne. Wanti kennaa kiyyaa irra gaanee jee booda gaa isaa firitta. Akkasaan warri jaa'ibaatee. Qaariyaa fudhadhaa jennaan gaaf tokko mirqaanee lama fudhatee gale tokko. Lama dhiisi atuu qaariyaadha jettee. Akkasii qaariyaa isaa yaaftee isaan inni irraa deeme ati kama fitinaati jettee inninis gad bayaaree darasaan oguu gamasitti deebitu namni qaariyaa baasu ana
inni kun baasuu hin danda'u jechuuf isin ari'e isin qotta jettee deebaa jette. Yaa darasoota keenya naatu si wanni godha. Adeemsa isaa kana dhahi malee amantaa jibdeetii miti jette. Ni injifatti bara. Kana duuba aqlii qirxuudhaa ta'a. Diinii keessantu qirxuudhaa ta'a. Maaliif jettee intalti takka taasaaraa itti lafa haati rasuulatti. Bakkummaan amantaan teenya diiniin keenya itti qirxuudhaa lafa naa haa jettee. Dhuga siimatu. Diinii ati nutti dhufte akkuma dhiiratti dalagaa jirra nuti dhuga sitti maali. Bakkummaan amma waahiidhaan kaateetuma diin keessanii hir'uudha, aqlii teessaniitu hir'uudha, nuti maraattuu hin taane iji gaa rasuul waan kana lafa kaa'e. Rasuul alayhi salaatu wassalaam rabbi keenya qaraasisee bareechee beekamu. Maal jedheen aqliin keessan hir'uu jechuun aqlii keessantu gartee maraattummaadhaaf hin jenne. Wanti wahii natti godhamteetiin jedhee laalii ragaan intala takka qixxee ragaa dhiirticha tokkoon ta'u jechuudha. Dhalaa lamaatu qixxee dhiirticha tokkoo dhufa. Bakka saniifi aqliin hir'uu malee waan biraatiif hin jedhu. أمنتات وام كان خاي أنت ذل إيداهم فتذكر إيداهم الأخرى جئ كاي مال دوبا كان خاي جنان ني إرام فتاني إرام في أبداني خرافو وان إرام فتاني جيجا رادان ألا لما بكا رادا إرتجاتو كوبو جدين Irraan fuma malee wanni biraa aqliin gaa sayya akkatti mijarri kun boodannutti omlari gambaadiiti. Akkatti biree bareechi. Haya itti dhagaan isaan oma dhagaan tattaa'e waan. Aqliin ta'e qulqulli guutuudha irraan fiidha malee. Waan irraanfattaniif takkaan teessan takkaan gartee isaan lamaanii akka gartanii taa yaadachiiftuuf jecha kana karabbiin jee jechuudha. Irraanfumaanii irraanfu. Yoo irraanfii taate gaa atis immoo irraanfattaa ka ammoo inni irraanfatte. Akkamitti salaata dhiyoon tana hazuurii hasalaani rakaa lamatti salaammanne. Haaya. Asriin masuun gaaf tokko dabre tokko rakaa sadiitti salaammattee gandatti galtee gandaa qabanii sin finne. Ifa asirna gaa rasuula natti dhaarenga. Tananni sirreessira. Eeyyee argamtee wanti sun. Anis inni irraanfadhee dhugaadha. Irraanfummaan nurratti as hirkifamtu tun maalire? Irraanfii nurra heddummaattanidha. Akkas taatu nun fudhadheette. Yoo irraanfii heddummina taate hedduu sii fudhanne isinillee ammoo ni irraanfattaniidhaanire hanga kana dubbiin. Dubbiin akkatti walii galte duuba. Haaya bakka diiniin keenya hir'uu tana lafa kaayi gaami amma asi gaa. Abooncha ijoon tayyaa baadiyyaa. Tana lafa kaayi. Tanas lafan kaayi. إذا حاضت المرأة أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم انت تتاكا هقوني فيه جويتين إن صلاته إن صومن تؤدوا أكو مثلا ديني الألام ما هقوني فيه تأرجل إن صلاته إن صومن تو بكتان إن ديني خنجد مسخر isa kana nuutu ifirratti godhe mu rabbi akkana nu godhe durame addaan baasika rabbi akkana figga duuba ijarri kun akka waan nuti iddina diin qabnu fakkaatti itti baakatti narraa itti himne haa dhagaanii isaan amma hubatanii jira akkatti bayyanachiise yogguu gandatti galle faa akka agartee wal dura dhaabbata akkasitti gaafatte
Kanaafu haala kanarratti in salaatu in soomantuudha jechuudha. Haruu soomana qadaani baasan salaata immoo qadaan baasan ta'u. Maaliif yoo jettan inni soomana akka amataatti baatii takka qofaa mire baatii ji'a tokko qofa jechuudha. Inni salaataa kun halkanii fi guyyaa keessatti ni deddeebi'a waan ta'eef halkanii fi guyyaatti mee shaniini bifa saniin hogguutti fufoo hin heddummaatutti itti ulfina qaba jechuu itti ulfaata jedhaniiti salaata akka qadaan baafne godhanii soomanni immoo baatii muraasa waan ta'eef akka qadaa baaftu godhan jiru. Amantaan islaaminaa akkasitti laafinti isiitiin rahmata isiitiin akkasitti rahmata gootee laafintii kennitee jiru. Bifa kana jechuudha. Inni kun bifa kanatti akkasitti ni balleesse jennee laaluu qabna jechuudha. Kanumaaf inshaallah jabaannee وهذا كتاب مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب الله سبحانه وتعالى. خوني قرآن تيجي كتابا قداته كان خير الدنيا فماته مبروك خرب يسوي بركة قداته بركة قداته بركة لا فنقب حرفي تكتكت حسنات نما برف حسنات نما برف حسنات تكتين كدانين إبا تربان دچوان الدولان حرفين تكتين حرفين تكتين تبلا فمت أكا آياتت قال بدا أما خرمي هريتو بيانمتو خصدتما خا كما دبلين بفير تاجر قال لي ميقاتا ميج قال لي صدركا قد الرجل أكما قال قد دلو نساء قداتات هدلو نساء عديتات أكما نساء صدقة تيت آني تكتين آني لماني آني صدفادا أكت ديم هناك آتت العالمات أكا بقنا تيجو بكا أبتا حرفي تين أمو حسنان تكتين خدانين إبتربان دچوان الدول سيبر ريفا مجد ميقا دلالي والله فوق يتدو ليدبروا آياته الله سبحانه وتعالى قرآن خاني موسف أكا آياتوت إساء خانا هيكا تفسير كبرة تريفي دودبسوني با دودبفتيتو موان إني جو والله لوداني بردبدي سنسيرا كافرة كدبتو رب سبحانه وتعالى وعليهم آمن يو والانغرتي أمانتنا ورين كافر إمو إسانيرتي والله لما هيكا بيخنجب أولئك ينادون من مكان بعيد إسان سوني بكا فقرة اتلال بمن جد فكنا كسيت فكي جندي توكو أما وقوني في إيجي فكي دف روبا جيرك اللي سجر ميدا باج أكاسا غندا غمنا خنا فكاتي وبوجاد ساغلين جيرو خون روبا خنا في وانتي خنا غمنا نما إيجاني وان كان جانين دينو غندا غمنا خنا فكاتي حاجة أنت كنا دينيت قرآن والرئيساني أكنا جراجا أتسا كسمة ونبدنا تبقى إفر رفسر من أتسا كسمة ونبدنا تبقى خوني حالنا ما كفريت حالنا ما أمنتا خانت أمانيت إنت حالنا ما أمنتا خانت أمانيت أمنتا خانا وجين حاسو أم ولن أودون أم ورلول والجلا يادا جرو بينه
haasawa jiru walirraa fudhannee jecha jiru wal fahamnee bifa sanii wajjin deemu dirqama jiru jechuudha. Qur'aana rabbii walli buusee kadhama. waliyadhakkara ulul albaab, warreen aqlii sahiha saliima kaamila guutuu qaban akka ittiin gorfamaniif. Warreen gurguddaa kanaatu hooggantoonni kun qondaalonni kun akka ittiin gorfamaniif jechuudha. Qondaalota ta'uu qabu. Gabroota gurguddaa kana ta'uu qabu. Bifa kanaan akkasitti deemuu qabna jechuudha. Inna haadha al-Qur'aan yahdii lillatii hiya aqwam. Qur'aantichi kuni haalatti isiin irra qaceeltuu taatetti nama qaceelcha jira. Asejjadda akkatti deema akkatti deema akkatti deema seeratti hin bulmaata. Haalatti irra qaceeltuu taatetti Qur'aanni kun nama yaama. Kanatti nama qaceelcha duuba. ويبشر المؤمنين مؤمن توتا gammachiisa jedha. Mee yoom takkaasi gammachiise beekuu afaan isaan beektu waan ta'eef waan inni siin juun beektu waan ta'eef hogguu badhaasa waachaa takkasii achi laatillee way gammaddee irraa fudhattaare. Gammaddee irraa fudhatuu dandeessa? Hin dandeessu gar. Garuu namni keenya kun hogguu waan takka fudhate akkatti ol qaqqabee nama gaggarsiisi jaariin. Ati waan gammaddaare maal si gammachiise waliin galle afaan waliituun beekte waan ta'e. Mu'mintoota gammachiise Quraantichi. Mu'mintoonni sun alladhiina ya'maluuna saalihaat kan gaarii carraaqan gaarawwan ka dalagatan hojjettoota Haaliqaa miseensa Haaliqaa kana gammachiisa duuba Qur'aan. Gaarii jechuun maal jechuudha? Waan Qur'aana fi hadiisni irratti qajeelchetu gaarii. Inni kun waan gaarii akkanaati jee gaarii aqliitii miti. Anna lahum ajran kabiira. Galata guddaatu isaaniif jiraan gammachiisee. Mindaa akkasaa badhaasa kanaa argan. Akkuma reemta soomana irratti haasofnisa. Salaata irratti akka baasu waayuma durii baajaa dhumarratti ajjiif umru. Saada kazaak wahyu marratu jed walitti waahimu wal gorsu wal barsiisu baratu gorfamu wantoota kanarratti mindaa guddaa kennaa deemaa sitti himaa bar akkasitti waan takka irraa fudhataa gammadaa deemaa. وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ورين آخرات الأمن warreen kafran nuti isaaniif qixaaxa hedduu laalessaa ta'e isaaniif qopheessine jirre. Qophii goonee jira jaa waan barbaachisu fixanne jaa barabbi. Ati gana qophaa'an taatee bira kaaniifis qophoofne jannata lafa keeyyateef jirra. Kaaniif qopheedhaa jahannam naquudhaaf qopheedhaa jaadu. Nuti dadhabina tokko hin qabnu jechuudha. sadarkarra geenye jirraa jaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kanaafu Qur'aanni Rabbi aalamtootaa biraa bu'e Qur'aana guddaadha. Qur'aanun kariim. Ramadaan kariimii mi bar. Ramadaan kariim kan hin jiru bar. Ijoolluma waan beeyne akkana godhata bar. Ramadaan kariim Ramadaan kariim. Qur'aan kariim waan namni juujii ayyaanaga dukkanatti jambaase. Wa innahu laqasamun law ta'lamuuna adhi. Osoo qabeeytan taatanii kakuu guddaadhaan ani isinii kakadheetin jira jee. Wallaahi billaahi tallaahi Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Innahu laqur'aanun kariim. Ramadaan kariim yoo sonte Qur'aana guddaadha. Qur'aanni kun Qur'aana kabajamaadha. Ulfina guddaa qabu kalaama khayya fi kitaabin maknuun. Kitaaba sattaramaa ta'e keessatti kan ta'e diloohil mahfuuziin jaarsan achi keessa jira. Kutubawwan buute cuftinuu
قرآن تجخانا جي إنجيل نبي عيسى رتب ويجي قبرك الله إرقم الله نبي عيسى أكو مسان قبرك الله نبي الله إرقم الله نبي محمد الرد نبي الله قبرك الله نبي موسى الرد تورا كان جدم قبرك الله نبي الله إرقم الله نبي داود الرد زبور كان جدم كتابتي ورقودا مقام عمتو جريج إنما زبور جاموتو كتابي جابتي جا في الزبور وبالكتاب خنابو كتابتي يدو جرا ورقودا كتابتو جرا مقام واغا كتابتي توكو توكو إسيني رول نمالي لول محفوظ كيساتي تاوتي جرا دافتو راتين كتئي لا يمسو إلا المطهرون قرآن تجخانا warreen qulqulleeffamuu malee namni isa tokko hin jiru. Lool mafuusan baana kitaaba mafnuunii san warreen qulqulleeffamoo ta'e malee ka ifii uf qulqulleessuu miti kan rabbiin keenya qulqulleesse kanummaan anummaanuu bareedaa godhee lafa kaa'e san malee namichi irratti dhiyaatu hin jiru. Tanziilu min rabbil aalamiin buufama rabbi aalamtoota irraa ta'e jedhe. Kanaafuu jabaatu qabna qur'aana jala deemu dirqama nurratti jiru ittabi'uu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabi'uu min duunihi awliyaa qaliilan maa tazakkaruun silaafuun gorfamtanii isin gorfamuun keessa waa xiqqishoo akkanaa jira walga'u magaa guyyaa 40 guyyaa baatii takkaa jedhaniitti bar walga'uun gurguddaan ni jira orma keenya kunuu haa qabu akkasuma walga'uma waa xiqqishoodhaa mire hangi ramadaan kun guutaa wayi nama jalaa teessa nama cilee fuudhee harka keessa si haa si gubdii irraa darbuu malee uumaa jira akka nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kanaafuu diin akkasitti fakkaatee jira jechuudha. خلافه الماهر بالقرآن مع السفرات الكرام البررة إن القرآن بيو خبير كيفك قل إيه خاوف الرجت إن سوني مع السفرة الكرام البررة سفارتها وجين تهريج ورنجا iddoo makhluuqatii fi iddoo rabbii keenyaa deemu jechu safaaraa jedhanii bar jira akka afaan arabatti akkasitti jechuudha bifa akkasiitiin jechuun warreen Allah fi gabroota jidduu makhluuqa jidduu deemu maleekota gurguddaa akkasiitiin wajjin gama maleekota imala akkasitti imalan san rabbii fi makhluuqa kana jidduu imalan sanii wajjin inni qur'aana bareechee qaraa'uu sadarkaan isaa isaan sanii wajjin ta'a. Al-kiraam isaan sun gurguddoo kan ta'an. Al-barara khayrii heddummaatoo kan ta'an jechuu isaan sun. Bifa kana jechuudha. والذي يقرأ القرآن ويتتأتأ وهو عليه شاق له أجران إنمو قرآن قرأوا هم قرآن خنان كيسة تدبو بقرأوا خن خريف انتنا خطابو دي غفصاني بو خرجت خن صدركان إسا ملكوت سني وجيني رمضماني جرين جيتو أتي دبلا فاسي تبا نامي سبيرا جيرو بر نامي أول جيرا ورى أوليت وجيني ريري أبا ملكوت برقودا وجيني ريري جيرا بنا إلمو نما سنجير ati ganaaga waa sumuun makana waa maariju makanaani ummata wanni itti waa hiriira jetteetuma waa asii tattaafata duuba jaaga namni asin jiru duuba bifa kanarra jira duuba kanaafu inni qur'aana qara ka qur'aana keessatti deddeebu kan bilcheeffatini bar haree buntanaa harrajjatu bar wanni isa dhaabuun jiru gaa godhee oofata bar kun immoo
ni caccabsaa irra deddeebi'aa laqadee irra deddeebi'aa amma qaqqaruu jira jechuudha. Kunis jabaaba. Inni kunis jaba jechuudha. Amma leenjiidha oofataa jira jechuudha. Maahirii sanitti naquu deemanii sadarkaa san dhufuu deematu. Fayyadaga akkatti irra deddeebu. Haala quraanni kun irratti jabaa taateen lahu ajraan galata lama isaa jira. Kun mindaa lama qaba. Mindaan takka mindaa qaraa'uuti. Mindaan takka mindaa irra deddeebi'uuti jechuudha. Jechuudha dhabee jecha kana irra deddeebi'ee haafatuuti jechuudha. Akkas qaba jechuudha. Kun dhaqeeti booda maahirii sannuu taha jechuudha. Amna seenee jira. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة سبتنا مربتي أمني همومنا همسلمة هم قرآن قرأوا أكا ترنبات ترنبا جان بيته وسا ترنبا مخجان تجردو ريحها طيب وطعمها طيب فورن isiiti nu urgoyti duuba turungaasa dhandhamni isiiti soo ni mooyti duuba akkasaniiti jechuun namni quraana qara'u maaliifi keessa fi gubbaa isaatu tolaa jechuudha. Akka quraanni dubbisu sana hojii wantoota irraa isa irraa dhoorgame wantoota sunnaa jedhan dalagee wantoota akka rogguuta rabbii nama jaalata isiisan dalage akkana yoota rabbi sodaatan kaje sodaa rabbii nama argamsiisu kan dalage akkana rogguute rabbiin warreen gartee gaggaarii hojjete keessatti tola ooltota keessatti taha ummanni kun kaju bifa san dalagee ifaa biisaan namichi kun qur'aanumaa deema jedhe Muhammad alayhi salaatu wasallam. Qur'aanuma innummaan kun gaaf tokko Aishaa namni tokko gaafa mee akhlaaqa rasuularraa siiraa rasuularra siiratan nabawiyya siiratan nubuwwa khuluqa rasuulaa jechuu dubbiin mee haala rasuulaa kanarraa nu odeessennaa kaana khuluqu rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam alqur'aan akhlaaqni ergama Allah seeran ergama Allah qur'aanuma ta'e jechuudha. Qur'aanuma kanaa fi rasuulli tokko jechuudha. Qur'aanuma ta'e haalli nama qur'aana ta'uu barbaachisa. Qur'aana ta'uu qabna. Akka qur'aanni wajjin jiraachuu qabna. Bakka inni irraa dhaabbatu jedhee dhaabbatuu qabna. Bifa akkasiitiin deemuu qabna. Wantoota nurraa kaa'ame qofa dirqama san raawwatuu qabna. Yeroo hojiiti waan ta'e booda bar buuka fudhatteeti bakka mindaadhaa bakka buuka waa baafattu achi bara akhiraa jechuudha. Dubbiin takkasii achitti waa tolfadhaan ta'a. As keessatti yeroon hojiidhaan sadarkaa olaanaatti yaada guddaa ta'een maraxii guddoo taateen akhiraa maraxannee diini islaama maraxannee yeroo nuti amma hojjannu yeroo hujuuti yeroo misoomati moo kanumatti misoomtaati moo jarri ammaan dura dabrelleen akkanuma waa akkanaa miti yoo akkanan ta'in jannata sadaqanii argatare morabbi biraa mittaqada inda arrahmaani aada waan namicha hagaa wajjin haasofne jiraa jaaba rabbi subhaanahu wa ta'ala. Ummanni kun haa ibsiin ati immoo karaa laafaa ta'een karaa maariyyoo ta'een abbaa qabeenyaa ta'uu hajaanta daragee hin dhageenye. Waan jaarsa waan ajaa'ibaati duuba. Kanaafu fooleen isaatiin ni urgooyti dhandhamni isaatis ni mi'aawa jechuudha.
keessa gubbaa isaatu itti tola qur'aanni inni qur'aanni isa hanga dhumaatu inni qur'aanni isa inni hadiisni isa hanga dhumaatu bifa kanaan akkasitti deemuun dirqama nurratti jiru jechuudha. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو أكن جد بفقد ترنقان بيت ترنقان نجي لابري إنما ترنقان نجي تسبيتنا تنيتان جرتو jimma faani jirti arga jimma faani jirti aboo jimma si caalti barta abbaa cufaarte turungarree jiraaba ati waa fakkuma amantaa waan takkatti sii fakkeessu biyya ta'e keessa hin jirtu jechuudha akkanni bar khasaaraa biraatti kanaafu mu'mina ta'e kan qur'aanan qaraane akka timiraati jedhan timirri kun hogguu fuunfatan kana amma itti fufu kun foolee qaba foolee ni qaba urgaabo sababa toofaaf beekama ni urgaa hin urgaawu xaxxamni isaa ni mi'aawa moo ni bushaawa ni mi'aawa nama mu'minaa ta'eeti silaa mi'eenya kan qabu fooleen qabu jechuudha. Fooleen qabu waan takka dhagaama takkaan qabu quraana kana waan hin beekneef jechuudha. Bifa kana quraana qaraa akka ijoolleetti hayiikaa hin beekne kana afaan luqaan beekne kana fayyaanagaa oofuudhaan nama fakkaata bara. Kun haala kaafiraati jennee jira. Haala firqaati jaa jira Nabi Muhammad alayhi salaatu wasallam. Quraana qaraa jechuun tafsiira qaraa. أرى تفسيرا بلدا عالمتا إذا فيدما حواس فيدادو إذا جيرما حواس جيرادو فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وياك يا ما خيسات صاحب نساتف مغانتا خسين حالتين وفيت قرآن كندو أكد ردي مجانبا akka dura deema maleekonni kun seeraan xiqqisho dogoggorri ni jira ummatoota kanarra gariin isaanii dogoggora qaba dogoggora hanga fedhanaa qabaatanii dhiifamni isaa godhamuun barbaachisaadha anaatu magantaadhaan sifa khaaliqaati kalaama khaaliqaati waan ta'eef خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن عاداتهن من الإبل نبي محمد عليه الصلاة والسلام جرى خينيا مان غنم فندو غنم سبي درسا قرأوا دف درد برموتا مالفين برن مالفين قرآن كتاب الله عز وجل خوني وانتوتا الدنيا لا خنمني أرقم سيبت قال بربدا سادي قال بربدا عفو قال بربدا شان جاء إلى وانتوتا الدنيا تنادى وانتنا ما جعلوا سخنا دوا إتي غنم فتن غنم سبيدا غياس غيا خيساس غرغل غلطس أمانتا برتة مالي في الدين أكمل دب ودين بجنة سمي كم ترجع ودين تبا وان تفسيرا بينه وان علماء أنتينه أرجع تندن جسم سوى نمنا نكتي كابي سيتا بدكم بارين جابرا وان تمنا كابي أكتي غوغوسي سيتا بدكوني إنه مالي وان تكتي كابي Meyo kota tu taates, yogo barumata, orsi sebulen silapo asinju. Yo daldalumma taates, ya jaran. Daldala tu rabbi wajin daldala taati, daldala khanille siran namni dalagata, amanta kanatti ifkenna yaanni guddan amanta kana taha
ummanni amantaa bifa kanaan deemaa jiran jiru. Waan rasuulli irraa majanfatu. Ati immoo maalirra maratatte? Diinii kanarra maratatte moo amantaarra maratatte moo jireenya addunyaa kanarra maratatte moo humna kanarra maratatte? Kani hatti gammaddume yoo siistin rooytelle kana addunyaadha ni beeyna nuti ni beeyna wanti tokko tokko gositti argamu mataa si dhukkubsiti duuba hamma rabbiin akhiraa utakka dhufa yuuba jiramtu ko kana akhiraa kana ilma quban qabu waluma moggaa'u keessee maraxattee hunjaa baranam moggumaan keenya waan akhiraa kana akkuma rabbiin waqma'annu bihaa khazikaatitti jettu jiruma addunyaati akkanaa mire mataa raabdeetu akkanumaan akkam ta'uu deemte gamam deemta dhiyo gamamiin horfaa jiru maan sinqeeffane maan jabaan nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة ووقتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نبي محمد عليه الصلاة والسلام أرمي دوكو منا دوكو منين الله رتداد خيسة وورتك أبا مني يجدوا يتلون كتاب الله وتدارسونه وأنا الله خاني قرار خاول قرار سيساد ادو إسانت إلا نزلت عليهم السكينة سكينة إسانة تبوت ملك أما أبوني في أما برموني أسيبت برتماجد وما قباتون دبدنا تفكا سكينة إسانة تبوت سكينة يتون كن وانا كدومي ساتي إفا كيس جرجل بفخاناتو خرنتي أدادات وانت أدادات كرمو ثم خالق عرشي ربي خيني رب العالمين الرّا إسالتي قد يبقى دوبا وغاشيتهم الرحمة رحمة خالقة إسان هبو يدومالي نقومفا رحمة لا خالقة قبابا وحفتهم الملائكة ملائكوني هذا إساني مرسي تتمالي ملائكوني هدو من إساني خان جايبا بقاتو أسي عند سمي الدنيا خانت إنا الدمين إساني بوتانيت قنفاني بكتانا كتلال بكا مهتماتا بكا كتابني الله القرآن الله اتقرم بكا حديثني الله اتقرم بكا ربين اتذكرم بكا ربين اتخرتم بكوني زيتانا قنفي ورجت آتخانا رئي في حر في قال في خديم الكفتي واني قبتي أسير ديما دوبا جابر سبو واچو مجاني بيلوما كبر بيلو بلچه وجابر بربيا ميتوني بربيا سودان خالقات في جارن خالقا خيسن جيبا ادو امنتا في خايفين تاب كبيرات کا کرتے اسم الله خير مجرتو جرا وني كنا هو وانا جايبات هيك بكا خاب جمتو في فمتو مدتا قد ربي خيني براتي قبض وذكرهم الله في من عنده حال الله إسان دبتو تمالين تاني نم إسا برجو خيس مني قد برات براتون نخوني ومني أسد والاتقاب مخون أبلو رانو خنر را خمدو أبلو رانو خنر را خمدو بيسس لساني كرتي دبري قودو مخانا خيزت اللي بفتو متكالي فقطرو جباتي وانا ما جائز akkuma ilmaan keessanittu nama waa bare barnoota argatee dhiiroo amaanaa kana akka biyyattii tanatti nama kanarra haayatuudha qabna jennee nutti itti ifa amannu ni jira hin jiru jechuudha. Rabbi ramataa haa godhuuf ishee abdal ajala sanii tureeti malee osuma tattaafatu ijoollee hogguu duraati gaa inni
بفساد جيتشور اسن كيسا ونيتا أما اللي اسن كيسمما هدو بوروتان همان جراني با خابا كبيران لي نسيولو غربتا كاخانا بسوتو تانا أكتر قبضا خرا سرو اسنا مقبطوتي غيجيرا خرا خارا خانا بكا بكا نمي جيرا دوبا أسير قوم فامتاني وان قربي سيدا لكم مالين بيتا وبني سنتي مان أكوان فاشنته واهرو أدونا سنين له تو قبضتني ويابا أدونا سنين له تو قبضتني وي أدونا أدونا اللي بكره تو وانقر فيانا دا آخرة ربدو فيانا دا آخرة أباجر ربي خير أباجر إلى خالقة تاجر وانت كل سنبوتهم بخارون خارون برسين المري أن يدروا أحاديثي ناك إيبا صفة سنة إن شاء الله فالدرا أحاديثي قال لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم اللهم كائننا إرجما اللهم كائننا أمانة وانتين سنين دارنا جرنا تا أجاجر ربنا كنجو مي هادم بانو hirriba kati rabtuhan si aku makai kana yo amantan ta ate bar wan itikenu hungkam no bar yo di sarira wayaw ba akam yo jannata seiram maluma bu ta baram maluma bu kati horke dugu gota bo atiga wadala gutti dugu gotu adunati dugu gotu beita kaida بو إنسان سكونا مثل راجع في أبو يوحاسة ماني وحاسة جلة تبابي بره چني هذه صفات آمد دبين صوبامت حالا چمو قم إسلامو قم ادخلوا في السلم كافة إسلامنا خيس سينا شوف حالة الإسلامنا برمودا بردا تفسير بردا حديث بردا علوم أمانتا كفاو في تدادو أكاين نجوسا نجت ديدسا أغمان بكم سال ودو جو مخينا بني وجدهمنا ورا سنكيسا ندادو تسنكيسا ورّين قرآن اللي كتابة خان اللي في فيدو كيسي جردو بجاب ربيتي كتابة ما قم باري مالي إدان أكاسي توابر موتا قدام أبو نتفقاته نسو هاتو وسمنو تخيسا جرو قاما براتين قاما منتا مسلمات أنك أمني ورسين اندو جرمساني تو كيسي ردو Orang tua saya sendiri itu mati sedua. Nanti kon aman tu makana hangkam tak kau sudah sudah dah. Rakko aman tahu dah hangkam tak apa sudah dah. Jadi wang kanat intalu kam naje itu pada tiri sedua. Hagam galcani game. Aman she abalufa alim kana fa kamna khana tufa mutime. akkana jedhe sobaa mitii jaaniin warri gad kitaabuu wal dura qabe malee wanti inni afaanin jee isinitti hime sun sirriidhaa miti yoo sirriidha ka jettan taate kitaaba banadhaan irratti oofaa jedhe qabi jedha jedhe qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiina akkuma rabbiin jooga silaan nuu akkatti qabuu qababa nuu akkatti qabuu qabaa mire qaban gaafaadha waan amantaa ifiin beeyne jedhe hoggutana tokko tullu jariin akka tullu warri dhaa kanatti jaballe haa ni booyi duba tullu waan ju wallahi namummaa hunda gobeekallee duraan deebisu huno qur'aana hune wanni je'ee jira qur'aanitti as kenni je'ee qur'aanallee hogguu asinaat
namni sossoosuu danda'utu ni jira hin jiru. Tulluun nima boo'e amma firma ni boo'e firma wal magaalaa quraana irratti as ka'e jarana akkana godhatu xanna kajoon wajji haasofna qophaa'aa hadhiiraatis hadhalaatis jira jedha. Ana ammoo yooniin isin moo'e ammoo hundi haamidha ni mo'ambiya yooniin isin moo'e ijoollee kanallee islaamesseetiin fuudhaa je'een ijoollee isaanii sana. Ahumatu dubbiin dhibde inni kun wayi waa beekaa jedhu. Aboon sodaatinaadha yoo isin namoota ammoo wanni takkalleen hin jirtu an wayii isin kennan jeen hara keessan deebi'u osoo hin ta'in maallaqa dhibee beekate maallaqa wayyaa wali seede duuba. Hanguma xiqqaatti wahayyuu harkaa guuree dubbii fixe duuba. Dubbii fixee ijoolleen shaadaan haa qarrartu ijoollee fudhadheetiin deemadhaan. Amma gaa tulluun kiyya yaaboo muka inni fudhate. Ijoolleen gamanuma dabruu qabdi gama ishee haa qarrarjee shaadaa qabse. Morma qiidhames. Warra isaa wajjin lolullee dhuggate dargaggoo meeqaatama argate diiggala kana bara guuranii asirratti wanni asit dhiyeessanii shaadaa qarraraa ga'a. Shaadaa qarraru hogguu qarrare fuutee nuun deemu osoo hin ta'in gaa namuma orma keenya kanas itti himna akkasumas bakkuma biraa jedhumna malee aalama namaa kana fuutee akkamitti nuun deemu. Samboosa kan nama itti isin kennu isin nama hedduu qaba. Isin tun isin ciqqin laafina waan kanaa garre duuba. Daafuu amma abaashin dhufte danoo amantuma ifirraa namni waan takka jedhe ati reessan numa bichatti guureen finneere dura dhaabbanne duuba yoo takka ijaaba garree asitti illee waajjuu kanatti illee nama baariyya osuma wanni sun hin ga'inuu alaanaan ijaa'ibaa jira. Namoota gurguddaa kan akka isaan waan kanarratti hin hirmaanne waan kana gartee dhiibbaa irratti hin goone jechuun wantoota akkanaa deemaa ture. Haruu gaachirratti argamnaan cacarsilaafuu ciminas ni qaba. Haduriin baana gaa hammaan baana. Dura dhaabbanneeti jara jilbiifachifne waan ja'a wallaalchine walgayii facaasanii asii nu biraa deeman dhaga'uun dhabdi natti fakkaata waa biyya quban qabde. Gurbaa Ahmaddiin calloo nama jedhani. Shee Ahmaddiin ja'a warri federaala irraa dhufe. Aboo yoo dhiibbaa ooftan malee sheekummaan qabu kun. Ahmaddiin calloo yee illee didee qaburra. Gurbummaan kun walgayii nu boosisuu danda'u. Maaliif? Walgayii akkanarratti baatii jaha booda wahaabii dhabamsiifneetuma nu kana wahaabii jedhanii barsila wahaabiillee fidite. Omni min Abdulwaa warra Suudiiti yaa. Nuti wayyaa araba Suudiiti. Wahaabii dhabamsiifneetuma qabrii isaan irra dhaabbannee nuti isin himbil goona ka himbil wal goona gaa tuttar gaba dubbiin ni dhibde gamaa gamana naannawanii akkasuma nu dhiisanii asii badar guyyaa san akkasuma oolle guyyaa itti aanullee ni oollen siyaa guyyaa haan ijoolleen gaa warri qaamni olillee bira jira warri federaalallee wanni wayyaa ijoolleen amantaa islaaminarra jirtu kitaaba sin beeytu ummata keenya zoorsuu hin dandeessu kanaafu rakkoo mootummaa wajjiin taatanii